Ana masiree bareedduu gubbaa firaasha bareedaa gubbaa rafuun natti hin tolu. Biyya keessattis asittis. Itillee gubbaa yookaan lafa rafuun fedha. Itillee gubbaa lafa rafaa waan hin guddadheef. Sireechuma dhiiseetiin hoggaa hojiifuu biyya keessa deemu. Asittillee walliftoonni keenya hundi ni beekan. Hacaaluun keenya tokko nu oofla. Walliftoonni keenya hundi nu ooflan. Waan gurguddaan isatti jira warri na beeku. Profeesar Ummaddiin Faanis ni an cinqame siree naan jennaan. Siree lafuma dhiiseetiin minxaafuma gubbaa rafa. Ammas jaaketa kiyyaan akkana godhadhee rafa lafa gubbaa. Gammachuu guddaan itti argadha. Gammachuu dhugaa jireenya dhugaati anaaf kun. Ansoolaa fi birdi libsii babbareedduu baanan tanaas hin fedhu. Tanamni haasa'u tana. Abbaa kiyyaa wajjin waggaa 25 ol madaabaraa fi dooniyyaa uffannee jireenya qabsoo Oromoo waan ta'eef qabsaa'oon bakka rafuu fi bakka itti du'uun filatuu mire waan nyaatu sooyi filataare. Biyya guutuu beeka. Madaabaraa fi dooniyyaa uffanneeti haadha malee na guddise gaa'ee akkasitti madaabaraa fi dooniyyaa waliin uffannee abbaa kiyya jala rafaa jechuudha. Amma sansoolaa fi madaabaraa wal biratti yoo madaale madaabaraa fi dooniyyaatu naaf caalaan soolaa fi birdi libsii gammachuu dhugaa asirraa hin argadha. Yoon dhabe jaakitaan uffadhee kanatti rafaa jechuudha. Akkam goota. Sireeti haasoitu sana. Firaashati haasoitu kanaafi. Mana bareedaati haasoitu kana. Mana amin beekuun siin jee. Kanarra guddaadha waan hin ta'eef. Osoon waan ati xixiqqishoo yaaddu tana shunkurtii tana yaadee. Siree warqii gubbaas numaan rafaa bar. Na salphaadha. Daa'imman dii gubbaas numaan rafaa alama kanarra deemee naaf salphaadha. Jireenya salphaa akkanaa jiraachuun barbaadu. Jireenya ulfataa bareedaa. Madaabaraa uffatanii dooniyyaa uffatanii lafa rafan goda keessa fa'aa muka keessa fa'aa rafan. Kasirraa illee gubbaa yookaan lafa rafuun fedha. Itillee gubbaa lafa rafaa waan hin guddadheef. Sireechuma dhiiseetiin hoggaa hojiifuu biyya keessa deemu. Asittillee walliftoonni keenya hundi ni beekan. Hacaaluun keenya tokko nu oofla. Walliftoonni keenya hundi nu ooflan. Waan gurguddaan isatti jira warri na beeku. Profeesar Ummaddiin Faanis ni an cinqame siree naan jennaan. Siree lafuma dhiiseetiin minxaafuma gubbaa rafa. Ammas jaaketa kiyyaan akkana godhadhee rafa lafa gubbaa. Gammachuu guddaan itti argadha. Gammachuu dhugaa jireenya dhugaati anaaf kun. Ansoolaa fi birdi libsii babbareedduu baanan tanaas hin fedhu. Tanamni haasa'u tana. Abbaa kiyyaa wajjin waggaa 25 ol madaabaraa fi dooniyyaa uffannee jireenya qabsoo Oromoo waan ta'eef qabsaa'oon bakka rafuu fi bakka itti du'uun filatuu mire waan nyaatu sooyi filataare. Biyya guutuu beeka. Madaabaraa fi dooniyyaa uffanneeti haadha malee na guddise gaa'ee akkasitti madaabaraa fi dooniyyaa waliin uffannee abbaa kiyya jala rafaa jechuudha. Amma sansoolaa fi madaabaraa wal biratti yoo madaale madaabaraa fi dooniyyaatu naaf caalaan soolaa fi birdi libsii gammachuu dhugaa asirraa hin argadha. Yoon dhabe jaakitaan uffadhee kanatti rafaa jechuudha.
akkam goota. Sireeti haasoitu sana. Firaashati haasoitu kanaafi. Mana bareedaati haasoitu kana. Mana min beekuun siin jee. Kanarra guddaadha waan hin ta'eef. Osoon waan ati xixiqqishoo yaaddu tana shunkurtii tana yaadee. Siree warqii gubbaas numaan rafaa bar. Na salphaadha. Daa'iman dii gubbaas numaan rafaa. Alama kanarra deemee naaf salphaadha. Jireenya salphaa akkanaa jiraachuun barbaadu. Jireenya ulfataa bareedaa. Madaabaraa uffatanii, dooniyyaa uffatanii, lafa rafan, goda keessa fa muka keessa fa rafan. Kasiree irraa